Akkam jirtu daawwattoota qophii Gaaffii Taayimsii an sanyii Waaqshuumin jedhama. Modeelidha. Innaa qophii kana nu duukaa daawwadhaa amma dhumaatti. An model sanyii Waaqshuumin jedhama. Dhalooti koo Naqamteetti yemmuu ta'u, kunoo ammas Finfinneetti barumsaa fi hojii modeelingii kana irratti ni argama. Tole egaa gara modeelummaa kanatti kanan galee jennaan as gara Finfinnee kana dhufnetti akka carraatee waggaa tokko booddee koronaan galee manni barumsaas cuccufamee akkas ta'e achi booda obboleettiin koo jirti modeelidha isheen. Isheen beekamtuudha baay'eetti. Model Quebec Waaqshuum jedhamti isheen. Isheetu na kakaasee akkan gara modeelingii kanatti galu na godhe. Sababa isheetiin galee keessa galee gin muyaa kana gaafan sirriitti jalqabu baay'ee waan namatti toludha, waan nama bohaarsu, waan sirriitti itti hojjetamuu qabu ta'ee waan an argadhee fi itti fufeen jira jechaadha. Tole egaa an ogummaa kana keessa galee kanan fayyadame jalqabuma gaafa barumsa isaan jalqabu ofirratti jijjiirama guddaa argaan ture. An dur gaafan waan salphaama tokkollee gaafan karaarra deemullee jechaadha akkas dugda koo walitti qabee maalidhee bakka qaama koo ajjeesaan deeman ture. Tokkoffaa isa sirreeffadhee lammata immoo keessa namaatiif waan barbaachisaa waan ta'e konfidensiidhaaf haala footoshuutii kanaaf waan adda addaadhaaf uummataa wajjinis wal baruu akka kanas afaan baasanii nama wajjin haasa'uu fi konfidensii akka argannu barumsa sana keessatti waan baay'ee baradheera. Namni tokko modeela ta'uuf maal barbaachisaa kan jedhu an akkan yaadutti taanaan namni ofitti amanu tokko hundumtuu modeelii ta'uu danda'a. Garuu immoo modeelii gosa adda addaatu jira. Model gaafa jedhamu walumatti makamaadha malee modelingii keessa gosa adda addaatu jira. Maal inni kan fitness modelingii kan jedhamu jira, kan runway jedhamu jira, photoshoot jedhamu jira, kan all this qaama keenya adda addaa kan ittiin modelii hojjetu jiraachuu danda'a. Qubi duwwaa kan hojjetutti jira. Waan adda addaa jira gatitee fi namni ofitti amanummaa qabu namni nan danda'a jedhee hojjechuu danda'u kamiyyuu hojjechuu danda'a jedhee yaada. Hojiin hundumtuu sadarkaa asirra turte irraati update nama gochaa deebisa. Hojii tokko gaafa hojjettu hojii sana irratti nama wajjin wal barta waan adda addaatu jira. Inni immoo gaafa akkas hojii irratti baatu namoota argitu suni hojii biraa irratti kaastise godha. Inni akkasii kun gatii jiruuf hojii koo hundumaa hojjedhee ana irratti bu'aa qabu jedhee yaada. Gin hundumaa caalaa amma dhiyoo kana kanan hojjechaa ture photoshuutii kan jalqabaa kooti. Photoshuutii jalqabaa kooti. Akka jalqabaa ta'etti immoo carraa gaarii argadhe. Amma inni carraa gaarii qaba jedhee yaada. Karaa fashion showdhaan immoo faaya feeneet irratti fashion show hojjedhe steejii guddaadha. Achirrattis nama baay'ee wajjin wal bareera. Modeelota wajjin baay'ee wal bareera. Dizaayineroota wajjin wal bareera. Baay'ee das nama jedha ture. Galatooma. Sanyiin ulfaatinni isaa hagamii dheerinni isaa ani ulfaatinni koo kiloogiraama 72 meetirri koo immoo meetira 182 seentimeetiriidhaan seentimeetirii 182 85 meetira
meetira jechuun hin balleesseemi? Okay. Meetira tokkoo fi seentimeetira 85. Mudannoo barumsarraatu hin jiruu fi hojii irratti kan na mudate hanga sana hin jiru amma yoonaatti garuu yeroo baay'ee ani obboleettii koo wajjin gatiin barachaa turee fi gatiin obboleettii koo wajjin barachaa turee fi anaaf ishee obbolaa ta'uu keenya duwwaan isaan dinqisiisa turre ijoollee baay'ee karaa kanaan mudannoo yoo ta'u haateyyuu nuun lamaan wal duukaa barachuu keenyatti hin dinqisiifatu turan namoonni. Karoora modeelingii kanaanii karaa fuulduraatti maal yaaddaadha? Amma yoonaatti kanan hojjedhe muraasadha. Ginna amma erga modeelingii kana jalqabeeti reefi kun waggaa tokko ta'ullee amma waggaa tokkotti gaarii hojjedheera. Karaa fuulduraatti immoo sirriitti isteejii gurguddaa irratti dizaayineroota gurguddaa biraandii gurguddaa irratti nan hojjedha jedheen yaada. Modeelingiin alaa barataa logistics and supply chain waggaa lammaffaadha. Maatii baay'ee jaalladhu qaba. Maatii koo wajjin jiraadha waan ta'eef. Muyaa ogummaa kan jettan immoo heeyyama konkolaachisaa public waan qaba. Na modeelingii kanaanis jira kubbaa kaalchoos nan taphadha. Kubbaa kaalchoo jedhamuun baaskeetboolii? No, kubbaa kaalchoos nan taphadha. Poozii modeelingii beezikii ta'e natti agarsiisuu dandeessaa gaaffiinsa? Hin danda'amu. Poozii beezikii ta'e natti agarsiisa. Jalqaba irratti qaama keenya waan agarsiisuu qabu waan ta'uu qabuu fi karaa fuulduraatti ilaallee dhaabbachuudha jechaadha. Fuulduratti ilaala. Lammata irratti digirii 45 karaa lachuunu. Kun poozii modeelingii beezikii keessaati warra kanadha beekamaan. Sanyiin maatii bultii ijaareera moo hiriyaa qabaadha? Eeyyeen hiriyaa qaba. ግን bultii ijaarrachuuf hin geenye modeeliidha isheenis ammaaf baay'eetu hin jedhute nasne qaba garuu waan biraa yaadina. Durbi tokko sanyii hiriyaa godhachuu fi ulaagaa ishiin guutuu qabdu maanneedha. Ulaagaan tokko iyyuu hin jiru. Ulaagaa tokko iyyuu hin jiru. Nama taatee amma jiraattetti ani nama wajjin nafee walitti siqee nama wajjin haasa'uu fi nama salphaadha. Badaa nama hin cimu miti ani. Kolfee nama taphachuu danda'udha rakkoon hin jiru na duukaa. Sanyiin warra kubbaa kaalchoo taphatan keessaati eenyuun dinqisiifataadha. Duraantiin dinqisiifadha. Duraant waan isa dhibu hin qabu. Dheeraadhas handiliin isaa bareedaadha. Utuun achi jiraadhe akka isaan ta'a jedhee yaada. Duraant Brooklyn keessa taphata. Sanyiin modeelota keessaati immoo eenyuun dinqisiifata akka isas fakkeenya godhataadha. Ani badaa hin deemne barsiisaa koo fakkeessa. Barsiisaa koo modeelingii na barsiisee baay'ee nama ekspiriyaansii isaa qabudha. Biyya laas ba'ee hojjechuuf carraa argatee ture. Amma asitti barsiisaa jira. Isan dinqisiifadha. Anaan sirriitti na barsiiseera waan ta'eef.
Gaaffii Times utuu na gaafate natti tola kanan jedhee yaadee dhufe gaafatameera. Kanan sodaadhee tures gaafatameera. Baay'ee das namedha. Gaaffii Times qophii nama bohaarsu namatti toludha. Galatooma. Dhumarratti maal dabarsuu barbaadda waan jedhudha. Ani amma hojii moodelingii kanarrattis nan jira. Barnoota irras gatiin jiruu fi karaa moodelingii kanaanii sirriitti itti jabaadhee hojjechuu nan barbaada. Karaa moodelingii kanaan sirriitti itti jabaadhee karaa fuulduraatti hojjechuu nan barbaada. Dhaabbileen karaa moodelingii footoshuutiidhaanis faashin shoo qopheessitanittis waan adda addaa fitingiidhaanis waan adda addaa hojii moodelingiidhaan yaaddan yoo jiraate an hojjechuu fi baay'ee gammada. Galatooma. Bakka inni jiru kuni bakka baay'ee hawwataadha. Gamoo Kaasaa Grand Mall Gannat Hotel fuulduratti argama. Baay'ee galatooma isiniin jechuu barbaada. Gaaffii Timesiin subscribe godhaa, like godhaa, video kana immoo yoo jaallattan share gochuudhaan gargaaraa jedha. Dhaabbileen ana wajjin hojii hojjechuu barbaadaniifis social meediyaan koo Instagram irrattis Facebook irrattis Sanyii Waaqshum jettanii na argachuu dandeessu. Barreeffama Ingiliffaadhaan Sanyii Waaqshum jettan nan argama. Bilbila koos yoo barbaaddan qopheessitoota kana bukkeedhaatii argachuu dandeessu.